Artisan Center of Eminent Media. Nooraa harka fuunerra maatii martisantii giddugala miidiyaa fooyyaa. Hadha mata duree adda ta'een dhufneerra warri maatiin taane subscribe godhaa miidiyaa keenya jajjabeessaa namoota kaaniifis share gochuudhaan waliif qooda yaada keessan immoo nu jajjabeessuudhaaf yaada gaarii nuuf qabdan ibsuuf like godhaa comment godhaa. Mee arra waa'ee abaarsaa ilaalu. Abaarsi naannoo keessanitti maaliif itti fayyadama? Namoonni maaliif namoota kan biroo abaaru? Abaarsi egaa nageenya, diinagdee fi guddina biyyattii ni miidha, beekamaadha. Namoota hamaa balleessuuf jecha dargaggoota hedduu dhabneerra. Ijji namoota baay'ee jaameera. Namoonni baay'een karaa irratti hafaniiru. Kun isaanii mana abbaatti, mana akaakayyuu isaaniitti hafaniiru. Namoonni rakkina baay'ee qaban naannoo keessanii jiru. Otoo sammuu baay'ee gaarii ta'e qabanu, otoo dandeettii addaa qabanu namoonni baay'een laamshaanii manatti deebi'atii jiran ni mul'atu. Yaada kanarratti maal jettu? Mee itti dhiyaadhaa. Teessoo tokkotti marsinee yaada kana haa mari'an. Nuti uummata gurraacha, namoonni gurraachi jiraatan ardii Afrikaa keessatti kan argamu hawaasa diinagdeen isaanii gidaanaa ta'een beekamnudha. Sababa maaliitiif? Dhuguma amantiidha moo ilaalcha? Moo yookiinis abaarsa kan duubatti nu deebise? Mata duree kana xiinxala baay'eedhaan, qorannoo baay'eedhaan deeggaramee kan isiniif dhiyaatu ta'uusaa isiniif ibsaatii kottaa nu waliin taa'aa. Irratti mari'adhaa, nu waliinis taa'aa. Yaadota keenya qophii keenya irratti jajjabina nuuf laadhaa. Yaada keessan ibsaa. Giddugala miidiyaa fooyya'aati jettanii akka nuuf mirkaneessitan barbaanna. Nooraa harka fuunerraa guyyaarraa kan nuti qabannee dhufne mata duree abaarsa wal qabatu. Abaarsi maalidha? Sababni abaarsa macaafa qulqulluu keessatti maalidha? Macaafa qulqulluu keessatti abaarsi Waaqayyo namoota haala mataa isaaniitiin eebba dhuunfachuun bu'aa isaaniitiif dabarsanii kennuudhaan kan dhufu. Eebba fi jireenya dhiisnee hangana beela wal qooduu fi du'aan kan dhumnuuf sababa abaarsa. Bu'aawwan abaarsaa keessaa muraasa ilaalu. Namni abaarsa jala jiru bu'aa hamaa ni argata. Namoonni, maatii fi lafti hedduun abaarsa jalatti kufanii jiru. Kunis abaarsa waliigalaa irraa kaasee hanga Waaqayyoo fi warra ajajamuu diduu, dhiiga dhangalaasuu, hanqinaa fi jallina kakuu fi waliigaltee cabsuu, waaqeffannaa waaqa tolfamaa hanga waldaa hamaa ta'etti kan hammatudha. Abaarsoo humna akkamii qaba? Abaarsi calaqqee badaa ijaa ta'ee of eeggannoon irraa godhamu waan baay'ee gaarii. Fedhii gaarii nama hundaaf loogii tokko malee babal'isuudhaaf yoo yaadne yaada gadheerraa of eega. Abaarsi fedhii badaa namni tokko nama biraa irratti qabu kan calaqqisiisudha. Jireenya dhala namaa keessatti macaafa qulqulluu irraa akka hubannutti yeroo dargaggummaarraa kaasnee waan hamaa akka ta'e hubanna. Macaafni qulqulluun waa'ee abaarsa sababa malee maal jedha? Carraaqqii kan keessatti jajjabina isa barreeffamichi isiniif qabu. Abaarsi sababa hin qabne kun warra abaaramaniif osoo hin taane warra abaaran matuma isaaniitiif iyyuu hamaa akka ta'e beekamaadha. Abaarsi hamaan gosa akkamiitu jiru? Abaarsa Cruciatus yoo ta'u, kunis dhukkubbii hin danda'amne yookiin immoo hin yaadamne kan dawaa hin qabne kan fidudha. Inni lammaffaan abaarsa Imperius kan fayyadamaan gocha miidhamaa akka to'atu kan taasisudha. Inni kun addunyaa falfalaatiin wal qabata. Inni sadaffaan abaarsa ajjechaa yookiin battalumatti kan du'a fidudha. Kunis abaarsichi akkuma jecha namoota warreen abaarsa kana baasu keessaa ba'een nama abaaramu san ajjeesu jechuudha. Inni kan biroo namoonni maaliif baay'ee nama abaaru? Qorannoon laaboraatoorii akka agarsiisutti kakachuun xiyyeeffannoo fi carraa walamanuu akka ol kaasudha. Amanamummaaf jecha yaada isaanii yookiin ergaa isaanii wal qabsiisu. Jechoon akka caalatti yaadatamu
taasisu akkasumas deebii of danda'ee fi fiiziyooloojii ni dabalu. Fakkeenyaaf dhahannaa onnee fi saffisa dabarsuu gogaa ni dabalu. Dhaadachuunis dhukkubbii hir'isuu ni guddisa. Garuu yaadonni namootaa gaafa walitti bu'u fedhiin hammina garii tokkoo gaafa irra caalu abaarsa buka kaasu. Gama biraatiin dhugaan dhokate yoo jiraate dhugicha barbaaduuf jecha abaarsa akka filannoo hangafaatti fayyadamu. Fakkeenyi abaarsa dhalootaa maalidha? Gosa abaarsa dhalootaa 5 yookiin akkaataa isaan ittiin cabsan mee haa ilaallu. Gosoonni abaarsa dhalootaa ajajamuu diduu yookiin yeroo daa'imni warra isaanii hin dhaggeeffanne fi jeequmsa yookiin yeroo namni tokko itti yaadee nama biraa miidhu kan dabalatudha. Waaqeffannaa waaqa tolfamaa fi abaarsa amala badaa lamaan isaaniiyyuu waaqayyoon alatti wantoota biroo irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuu kan dabalatudha. Abaarsi carraa dhukkuba dhalootaa dhalootatti darbudha. Dhiibbaan sammuu dhala dhabuu yookiin infertilitii maal fa'aadha? Dhala dhabuun hiriyoota gaa'elaa lamaan irratti dhiphina sammuu, dhiphina miiraa fi rakkoo maallaqaa fiduu ni danda'a. Hayyoonni gaa'elaa miira akka aarii, yakka, gadda, dhiphina, yaaddoo, ofitti amanamummaa fi ofitti amanamummaa dhabuun itti dhaga'amuu danda'a. Egaa abaarsi jecha humna uumamaa ol ta'e waamuun nama tokko yookiin waan tokko irratti miidhaa yookiin adabbii geessisuuf yaadamudha. Hiikni abaarsaa guutuun maalidha? Miidhaa akka nama tokkotti dhufuuf waamicha addunyaa hafuuraa hamaaf godhamudha. Jechoota yookiin ibsa abaarsa keessatti fayyadamu hammeenya yookiin badii akka waan hammina tokkoof akka waan deebii ta'etti kan dhufudha. Abaarsa diinagdee guddina biyyaa fi dhalootaa. Dhiirri harka dubartii irraa nyaachuun sirriidha? Baxxantummaan sababa maaliitiin dhufuu danda'a? Abaarsi miidhaan inni fidu maal akka ta'e hundumasaa beeknaa laata? Gaaffii kana isiniif dhiyeessuun koo dirqama. Dhiirri mataa manaati. Akkasumas mataa haadha manaa isaati. Haati manaa immoo gonfoo abbaa manaati jedha wangeela irratti. Kana jechuun dhiirri mataadha jechuun hoogganaa manichaatii jechuudha. Hoogganuun immoo uleeraan bulchuu yookiin seeraan bulchuu qofa otoo hin taane waa baay'ee of keessatti qabata. Hawaasni adda addaa yaada garaagaraa qabaachuu danda'a. Abbaan manaa haadha manaa bulchuu irratti hundaa'uu danda'a jedhanii yaaduu danda'u. Akka wangeelatti garuu abbaan manaa dirqama isarraa eegamu ba'achuun kan isarraa eegamudha. Dirqama isaatii ta'eef hojjechuu qaba. Waan baay'ee sirreessuu qaba. Gama biraatiin dhiirri tokko gaafa umuriin isaa ga'u maatii isaatii fi haadha isaa dhiisee ni ba'a. Wangeelarraa mirkaneeffannaan nuti qabnu dhiirri haadha isaatiif abbaa manaa isaa ni dhiisa. Dubartiinis akkasumas sana booda foon tokko ni ta'uu jedha. Garuu dhiirri hanga waggaa 30tti mana abbaa isaa yoo ta'e, abbaan isaa hamma dulloomutti mana akaakayyuu isaa yoo ta'e, kun abaarsa guddaa isa dhalootatti darbudha. Ilmoon ilmoo yookiin akaakayyuu bira taa'uun abaarsa hamaadha. Isa kana itti yaaddanii beektu. Dhiirri umuriin isaa gaafa ga'e manaa bahee of danda'ee mana ijaarrachuu qaba. Malee harka dubartii irraa nyaachuu hin qabu. Abbaa isaarraa yookiin akaakuu isaarraa nyaachuu hin qabu. Dhibaa'ummaa qofa otoo hin taane garuu abaarsi ga'ee guddaa taphata as keessatti. Yeroo baay'ee maatiin ilmaan isaanii abaaran ijoolleen isaanii guddatanii hin mul'atan. Gada deemu, hattuu ta'u, rakkisoo ta'u, mata jabeeyyii ta'u. Ijaa kanaaf jechoonni nuti ijoollee keenya irratti baasnu baay'ee murteessaadha. Hamilee ta'uu fi qofa otoo hin taane hamilee isaanii kan cabsu, umurii isaanii kan nyaatu, foon isaanii kan nyaatu, addunyaa hafuuraa, addunyaa habaarsarraa bilisa baasuun dirqamadha. Abaarsi miidhaa ni fidamoo hin fidu kan jedhu jalqabuma abaarsi hundeeffamni isaa miidhaa fiduufi. Abaarsi jaamummaa addunyaa hafuuraa qofa otoo hin taane hiyyummaa fooniitiif shoora guddaa qaba. Namoonni yeroo baay'ee dhala isaanii abaaran bu'uura dhaaba jireenya isaanii hundee egeree dhalaa fi dhaloota isaaniitti qoraattii naqu. Bara dulluma ofii boqochuuf biyyattii dhaloota tasgabbii dhaalchisuuf
dhaloota eebban guddisuun dirqamadha. Amma yeroon kun yeroo itti of sakattaatan, amma yeroon kun yeroo itti jechoota keessan sakattaatanii maatiin ijoollee keessan abaartan yoo jiraattan abaarsa irraa kaasaa. Hawaasni dargaggoota naannoo keessanii abaartan yeroo itti of sakattaatanii fi abaarsa irraa kaastanidha. Dhaloonni dhibaa'oon, dhaloonni abaaramaan maatiif hin ta'u, firaaf hin ta'u, ormaafis hin ta'u, biyyaafis hin ta'u. Kanaaf jecha hamaa irratti baastan irraa kaasaa. Dhaloonni kamuu akka feeteedhaan guddachuu hin danda'u. Egereen maatii kamuu jireenya hawaasummaa keessa jiraatu keessatti dhaloota waliin jiraatu oomishuu danda'uudhaan jechi ni ijaara, ni diigas, ni ajjeesa, ni dhukkubsa, ni fayyisas. Kanaaf abaarsa keessa jechoonni humna qaban baay'een ni jiru. Ajjeesuu danda'u, fayyisuu irraa harki isaanii bilisadha. Sababiin isaa jechumti isaatii abaarsa jira waan ta'eef abaarsa keessa ilmoo dhabuun ni jira. Abaarsa keessa deeguun ni jira. Abaarsa keessa dhukkuba hamaaraan qabamuun ni jira. Maddi dhibeewwan kamuu dogongora waan ta'eeti. Walitti dhamiinsi maatii faalama qilleensaa yookiin nyaataaf dhugaatii dhabuu argachuu, miidhama qaamaa sababa hin beekamne abaarsa daddarboodhaan kan dhufudha jechuudha. Nyaanni nuti nyaannu argamuu otoo hin taane nuuf sifaa'uun isaatii gaaffii keessa nama galchaa jechuudha. Namoonni tokko tokko yoo ilaaltan namnamma isaanii nyaatu hin jiru garuu gada deemadha. Hiddi isaanii keessaa hirreen qabani baay'ee dadhaboodha. Kun sanyiin kan dhufe qofa otoo hin taane sababa abaarsatiin namoota hamileen isaanii miidhame ta'uu danda'u. Dhibeewwan daddarboonis akkuma jiran kun hidda maatii lakkaa'anii daddarbu. Kana keessaa hangam abaarsadha. Egaa abaarsi dheekkamsa baay'isa. Hiyyummaaf karaa saaqa. Kufaatii kamiifuu boolla hamaadha. Hawaasa diigamaa hundeessa. Ajjechaa hannaa fi saaxilama baay'isiisa. Dhaloota addaggee oomisha. Seermalummaan hawaasa keessatti baay'ata. Dhaloota dhibaa uuma. Waliigaltee maatii sabaa fi afaan kamiituu ni diiga. Galma dhalootaa dukkaneessa. Abaarsi dhaloota sababa malee galma akka hin geenye taasisa. Mata jabummaatu heddummaata. Qabxii gadaanaa galmeessisuutu dhaloota gidduutti baay'ata. Otuu sammuu ga'aa, sammuu gaarii qaban dhibaa'ummaatu hawaasa keessatti baay'ata. Dhaloota sammuun isaanii joonjaa ta'etu baay'ata. Utuu inni qoosu konkolaataa gaarii mana qaalii qabu inni sammuu fi maatii guddaa qabu karaa haxaawa. Garuu itti yaaddanii beektu sanyiin ebaluu kana ijoolleen ebaluu akkanadha. Inni qaamti, ni qamaati, karaarra deemti, ni hatti, ni butti jedhanii maqaa balleessuu qofa otoo hin taane dudduubatti deebi'anii ilaaluun icciitii isaanii baruun dhiifama olii gochuun yeroo kanadha jechuudha. Miidhaginaa fi dabbasaa hawwataa utuu qabanuu hidhamanii warri haamilee buufaman mana dhaabatu. Mana warraa taa'u. Dubartoonni otoo hin heerumin aarrii baasu. Ijoollee dargaggoonis otoo hin fuudhin mana maatii isaanii tafu. Maaliif jettanii itti yaaddanii beektu? Yuunivarsiitii baay'eetti barataa otoo jiranuu tokkollee otoo hin eebbifamne hafu. Waggaa dheeraa dadhabanii haammachuu dhabu. Kun garuu waggaa muraasatti fiixee guddinaatti ol ba'u. Maaliif ijoolleen keessan hin guddan? Sababa afaan keessaniitiif, sababa jecha afaan keessan keessaa ba'uuf ijoolleen maaf miidhamu? Gogaa jiidhatti moru akkuma jedhamu daa'imummaa kaasanii eebban guddisuu, horiyuu, guddina gaarii akka jiraataniif gahee keenya ba'achuudha malee kan nurraa eegamu. Dhaloota hin guddisne dhalchuu hin qabnu. Dhaloota dhalchinu immoo seeraan guddisuun dirqamadha. Dhaloonni haamilee gaarii qabu, dhaloonni sammuu gaarii qabu, dhaloonni eebban guddatu mataasaaf, maatiisaaf, firoottanisaaf, ollaa fi alagaa maraaf biyyaaf guddinadha. Mee ilaalaa muummicha ministeeraa meeqa qabna? Tokkodha. Ittaanaa muummicha ministeeraa meeqa qabna? Tokkodha. Pirezidaantii meeqa qabna? Tokkodha. Kana yeroo hundumaayyuu itti yaadama.
dhaloonni isaan wajjin guddatanii fi isaan wajjin baratan garuu dikee haru. Gadi deebi'anii ofii jiraachuu dadhabanii harka namaarraa nyaatu. Qullaa yaa'u, miilla duwwaa deemu. Namoonni sammuu qaban baay'een isaanii maraatanii karaarra yeroo deeman ni agarra. Ijoolleen isaaniin baratan garuu yeroo biyya hoogganan ni agarra. Sababni inni guddaan Waaqayyoon addunyaa kanarratti gaafa nu uumu gadaantummaadhaan nu ilaalee yookiin carraa hamaa nuuf laatee otoo hin taane sababii abaarsa dhalootaa dhalootatti darbuuf sababii dhibaa'ummaa dhaloota gidduutti uumamaa deemuuf dhaloonni hedduun isaanii miidhamaniiru. Harka namaa ilaalaa jirra. Yeroo ammaa kana biyyattiin uummanni gurraachi keessa jiru marti deeggarsaan socho'aa jiru. Qaala'insi jireenyaa garuu yeroo ammaa kana baay'inaan akka Waaqayyoon loogii nurratti hojjetetti ilaala. Sababa dhibaa'ummaa keenyaaf, sababii dadhabbii keenyaaf, sababii waaqeffannaa irratti qofa hundaa'uudhaan amantiidhaan akka waan jiraannu nutti fakkeessee abaarsi sammuu keenya qabe baay'ee hamaadha. Yeroo baay'ee gurraachonni Afrikaa keessatti argaman kiristaanummaa yookiin islaamummaatu duubatti nu deebisee jiru miti, dogoggoraadha. Abaarsaaf dhibaa'ummaa sammuu keenya keessa bule dhabamsiisuu dadhabuu keenyarraa kan ka'edha malee amantaan kiristaanummaa keessan wanti nuuf abdachiifame beekamsaaf kan nu laatu miti, badiisaaf kan nu qopheessu miti, du'aaf kan qaama keenya sirreessuuf miti yookiin immoo ciccitaa bututtoo qaama keenyatti akka kaawwannuuf miti. Hubannoo nu barbaachisa. Kun isaanii kitaaba vershinii yookiin immoo edishinii kanatu rakkoo nurraan uume waan ta'eef kukkutaa gataadhanii wangeela yeroo isaan irratti qoosan agarra. Kunis dogoggora guddaa. Uummanni gurraachi abaarsan hin uumamne nutti fakkaatti Waaqayyooti jaataani. Hubadhaa ijoollee keenyarraa dhaloota keenyarraa abaarsa otoo hin kaasiin waa'ee dhibaa'ummaa waa'ee Waaqayyo nu abaaruusaa yookiinis immoo waa'ee hiyyummaa keenya yookiin gurraachummaan keenya miidhaa akka ta'etti ilaaluun keenya dogoggora guddaadha. Lafa dadhabbina keenyaa haa ilaallu. Yeroon kun yeroo madaallii keessa of galchuudhaan dhalootaaf kutannoodhaan kaanudha. Egaa maddi kabaja hin qabne kamuu maaddii kaballaa qabu nama nyaachisa. Maddi kabaja hin qabne kamuu maaddii kaballaa qabu nama nyaachisa. Gaafa ija keenya saaqqannu maal agarra reega? Kan harki seexanaa barreesse haquuf maaltu barbaachisa? Beekton beekamoon yeroo maraatanii karaarra deeman agartanii beektu. Abalutu qorichatti godhe yeroo jedhan hin dhageenye. Ebelutu akkanatti jaalalaan qabdee maraachite yookiinis immoo qoricha sammuu namaa adoochutti kennite yeroo jedhamu hin agarra. Gama maatii isaanii keessa deddeemnee gaafa laallu garuu baay'inaan maatiin isaanii kan nama abaaran kan hawaasa keessatti akka mata dureetti ilaalamanii akka falfalaatti kan adda durummaadhaan ba'an of keessaa qabu. Utuu inni jiruu abaaramuusaa yookiin falfalaan tokko qorichatti godhuusaa maaf haasofna? Harka keenya keessa xurii walitti cobboxanneetu qabannee jiru xurii hammannee bobaa keenya keessa kaawwanna. Kan harka keenyaan dhoksinee jiru otoo jiruu isa gadi baasuu dhabuurraan dhaloota dabarsinee du'atti qullaa ta'utti hiyyummaatti laachatii jirra. Ilmoo kee gaafa abaartu ilmoon ilmoo keetii rakkisuu mata jabeeyyii gaafa taatu deebitee siifis dhukkubbii mataati. Maatiin namoota tokko tokko sobaan beekamu. Kun hamiidhaan kun isaanii oduudhaan hawaasa biratti hamatamu. Akkuma maatiin kun maqaa gaarii qaban kun isaanii warra haati manaa jalaa duutu kan abbaan manaa irra hin bulle jedhu. Kun kan daa'imti jilban dabarree jedhu. Kaan otoon bira sinii darbe baay'ee gaariidha. Kan garaa ba'e garaarra daa'imti irraa ba'uudhaan kan rakkatan kun kan irraa hin heerumne yookiin hin fuune maatiin kun kan umuriin isaanii daangaa qabudha yoo hin jedhu. Ollaa gidduutti namoota tokko tokko ni agarra. Umuriin isaanii gaafa mana 30 gale du'u, kan kaan isaanii gaafa mana 40 lixe du'u, kan kaan isaanii gaafa mana 50 seene du'u.
waaqayyoon addunyaa kanarratti tilmaama umurii nama tokko tokkoof laatanii qaba. Garuu maatii muraasa keessatti maaf wanti kun baay'ata jettanii beektu? Gaafarra deebinee ilaallu waan tokko tokko hin dhageenye. Akaakayyuu isaaniitu abaaree jiru. Akka'uu isaaniitu abaartee jiru. Hawaasa gidduutti rakkoo akkana humnaan abaaramanii jiru. Kun isaanii immoo dhiiga harka isaanii jira waan ta'eef ijaan baaneef akka dubartii xurii yaasuu jiru. Hawaasni waa malee utuu hin argin hin haasa'u. Waan safuu qaba. Hawaasni keenya waan irraa of eeggatu qaba. Hawaasni keenya dhiigni yoo harka jiraate gumaa baasa. Namni dhiiga namaa nyaate. Sagalee waaqayyoo irratti namni dhiiga namaa dhangalaase dhiigni isaa hin dhangala'aa jira. Kabajatu nu gidduura dhabamaatii jira. Jaalalatu nu gidduura dhabamaatii jira. Abaarsatu dachee kana dhaalatii jira. Uummati keenya kadhannaatti gaafa gadi ba'e wal nyaachuutu dhufa jaateef mee haa kaanu abaarsa walirraa haa kaasnu waaqayyoon nu haa gargaaru ija keenya nuuf haa banu ogummaadhaan nu haa geggeessu abaarsa walirra keenya walirraa yeroo kaasnu yeroo ilmoo keenyarraa abaarsa kaasnu nuuf haa ta'u harki xurii dhiigaa qabu maatii keessan keessa ni jiraata taanaan hubadhaa rakkoon dhaloota irra gaatii jiru sababa dhangala'insa dhiiga nama saniiti. Kanaaf of eeggadhaa. Maal qubee DNA keessanii wajjin walitti dhufeenya qabaadhaa. Addunyaa kanarratti eebba nyaadhaa. Galatooma. Warri maatiin taane subscribe godhaa. Namoota birootiifis qoodaa nu jajjabeessaa. Yaada keenyaaf walii galuu keessan ibsuudhaaf like godhaa. Martisantii Giddugala Miidiyaa Fooyyaa. Kenya maaliif ta'ee barabarsa barri keenya maaliif ta'ee barabarsa dhalli namaa utuma deemu harcaa eegamsa kee yoo nurraa kaaste maal ta'a harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Ya Gooftaa Yesuus waaqarraa harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji keenuu na mil'atu ya Gooftaa Yesuus waaqarraa. Namni karaa kidagati daandii mataa sarara kaata dinqee irraanfatame maaltu dhufaa jira laata harrayyuu baay'ee sodaanne borimmoo maaltu ta'inna utuu makkaasitti jirru yooti mul'atte maal jenna. Makkaasitti jirru yooti mul'atte maal jenna. Barri keenya maaliif ta'ee barabarsa barri keenya maaliif ta'ee barabarsa dhalli namaa utuma deemu harcaa eegamsa kee yoo nurraa kaaste maal ta'a harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji keenuu na mil'atu ya Gooftaa Yesuus waaqarraa harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji keenuu na mil'atu ya Gooftaa Yesuus waaqarraa.
Marata yaa gooftaa Yesuus eekamsi kee maabaayate akka dubbiin kee nuun galleef maaltu bannaa keenya nyaate hubannaa nuuf kenni maaloo dubbii kee keessa deebinaa gaggaaramnee keessa baanee gooftaa bu'aa maalii qabna gaggaaramnee keessa baanee gooftaa bu'aa maalii qabna. Barri keenya maaliif ta'ee bara baarsaa barri keenya maaliif ta'ee bara baarsaa dhalli namaa utuma deemuu harcaa eekamsa kee yoo nurraa kaaste maal ta'a harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra iji kee nuun haa mil'atu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra iji kee nuun haa mil'atu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa. Jennee toof ilaallu jireenyi nuuf galuu didee utuu ilaallu junuunfannee dhaga'uu gurri nu dudee waan dubbii keerraa darbineef nutti baay'ateera rabbi maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa waldaa keenya laalii. Maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa biyyaa keenya laalii barri keenya maaliif ta'ee bara baarsaa barri keenya maaliif ta'ee bara baarsaa dhalli namaa utuma deemuu harcaa eekamsa kee yoo nurraa kaaste maal ta'a harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra iji kee nuun haa mil'atu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra iji kee nuun haa mil'atu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa. Imimmaan keenya dholaafne lammii keenyaaf sitti boonyaa teessoo irratti sasi aarsee nurraa kaasee cubbuu keenya akka namaa miti matoo gooftaa dubbii keessa dhoofu nutti araarami maaloo ayyaanni nuuf haa baay'atu. Nutti